24 hours jechuudha arraba irraa gad hin bu'uun beeytanii. Garuu immoo gaafa hojii qabadhee gara jijjiiramaatti siqu warra wal arrabsuu dhageeffachuu dadhabe. Kanaaf warri nama arrabsu kuni warri taa'ee waccu kuni akkuma isaan jedhan nama hojii hin qabnu nama hojii hin qabne immoo nuti ilaallu day to day daily jechuudha. Eebba qabnu nuti yeroo hundaa. Eebbi mataan isaatu hiikamu ta'uu danda'e qaba. Okay? Wallahi lazim eebbi mataan isaatu iyyuu gara laafoon alarraan isinitti agarsiisaa jira. Ani immoo keessa isaa isinitti agarsiisaa jira. Bidaayatan Nuur Kaarobash qabeenyummaan isaa kan Ustaaz Sheek Abdur Rashid Amboo Gammadaati. Kanaafuu namoonni ergaan isin bira gahees ka isin bira hin geennes guyyaan har'aa kun guyyaa addaati, guyyaa ustaazaati, guyyaa nama guddaati. Akka irratti nuuf argamtan kabajaadhaan isin gaafanna. Galatooma. Egaa akkuma abbaan qopsinaa yookaan immoo abbaan Trii Multimedia isinitti ibsanitti jechuudha. Keessi sallee san fakkaataa alli sallee kana namoonni ammasitti yaa'an kun namootumas ollaa kana yookaan naannoo kana jiran malee namni kun galma jira. Kunniin immoo namoota muraasa turanii rivaanii murree asumaan gadaa riistoorantiitti deemnee jechuudha. Gadaa riistoorantiin immoo yeroo hundaa filannoo keessan haa ta'u mana nyaataa filatamaa kan Oromoo fi kan Oromoo kan ta'e qofa asumallee immoo Trii Multimedia yookaan immoo abbaan obsinaan dhugumatti nama dhiyeenya kana hin turre ni beektanii dhiyeenya kana hojii addaa eegalee garuu immoo waan boonsa hojjetaa jira. Ijoollee muuxannoo guddaa qaban biyyarratti ekspiraansii yeroo dheeraa warra qaban jechuudha. Garanatti fiduudhaan haala gaariin waraabbii garaagaraa gochuun yoo kana jennu guyyaa eebbisiisarkii qofaa miti. Haati mana keessanii takka yoo ulfoofte nuti silaa dhiituu malee haadha manaa bashannansiisuu hin beeknu. Abaaboo daganii fi beebii shoo jedhama sila. Beebii shoo akkasitti jechu haala gaariin sirritti viidiyoo waraabanii seenaa ilmoo teessanii umrii guutuu nama isinii kaa'uu danda'anii. Kana jechuun immoo ilmoon teessan gaaf guddattu waan isiin garaa keessa jirtullee waan godhamuuf kan mul'isu. Kan biroo namoota haadha manaa keessa hojii adda addaa bashannanuu deemtan waan adda addaa gochuu dandeettan hin qabaa kiyya bara yoo hin ga'a. Sababa kanaaf hundi keessanuu jechuudha haga dandeettaniin waan dandeettan gochuu qabdanii jechuudha. Maaliif namni gaafa wal jabeesse gaafa wal bira dhaabate waan guddaa dalaga. Waan guddaa dalagaa jechuudha. Wallahi kanaaf waan guddaa dalagaa. Haa ta'u tiraara nama miira keessa galee haasaa jiraan. Kanaaf waan guddaa dalagaa bira dhaabbadhaa jabeessaa eebba kamirrattu cidha kamirrattu beebii shoo irratti waan hundarrattu iyyuu affeera carraa kennaaf. Amma kun BBC'n guddalleen dhufanii jiranii Baabaa Nuuraddiin Furdaa jedhama. Innillee achiin interview godhaa jira. Yeroo isaaniif kennina. Ani immoo konkolaataa abbaa qabeenya Oromoo irratti ol deebi'ee achi keessaa isinii haasaa jechuudha. Ziishii zamanaatti chaa'u konkolaataa ibbaalaalee. Sheek as keessa jirtanii? Salaamu alaikum. Eebada qumatiin kee dheeraa edda kan jedhee ol dhufe. Okay, an dhaabachuu hin danda'u. Ani abbaa qeerroo qarree kalammataati. konkolaataa keessan qulqulleeffachuun kallattiidhumaan Bidaayatan Nuur filannoon keessan haa ta'uu isiniin jedha. Maarree ustaazii keenya hojii qulqulluu kan nama gammachiisan akka dalagan kunuun nu gaafachiisu. Kanaafuu filannoon keessan Bidaayatan Nuur Kaarwash haa ta'uu dhaamsa keenya. Gama biraatiin gabaabsinee yoo isinii himne Bidaayatan Nuur Kaarwashin kun hojii qulqulluu hojii boonsaa kan muuxannoo namoota biraatiif ta'u akka ta'u hojjechuudhaaf qopheessanii kan dhufan ustaaza keenya kabajamaa Abdur Rashid Amboo Gammadaati. Kanaafuu hundi keessan filannoon keessan Bidaayatan Nuur Kaarwash yaa ta'uun dhaamsa keenya. Tajaajilli isaan kennan keessa kan akka poolishingii, change oilii fi gommaa jijjiiruu akkasuma fuulduratti gommistaallee galchuuf yaadaa jira waan ta'eef nama kanatti jechuudha gommaa keessan konkolaataa qabdan hunda dizaayinii isaaniitiin kan isiniif fidan waan ta'eef egaa tajaajila kamuu Bidaayatan Nuur Kaarwash irraa ni argatu. Kana fakkaata itti mul'isi sirriitti
argisiisa. Kanaaf muuxannoolee gaggaarii akkanaa kana hundi isaanii irraa baratu jiraata. Kanaaf filannoon keessan yaa'atanuu Kaarosh yaa ta'u. Gabaabumatti seenaa Ustaaz Abdurrashiid Abduu Gammadaa nama jaalatamaa kabajamaa nama yeroo hundaa nama bira dhaabatu warratti hidharratti bakka hundatti nama argaman keessaa isaan tokko jechuudha. Jaalala isaaniitti irraa kan ka'e akka amma argitan kanatti namoonni waliin ba'anii kun bakka dhaabbataa yoo jiran iddoo galmaa immoo galmi kan guutame. Kanaaf jaalala Ustaazii kenne kana rabbiin isiniifis haa kennuun dhaamsa keenya. Filannoon guddaa أهلين أهلين مكان مكان بين الدول العرب صابر أنا أقول مكان تريميت كبينة ور دبي كوني ور أدات رجالات سوق بدني ويه تكنا Biar siapa karena maksud mereka ini memang berbahasa kulit dia. Kita harus mana awal jadi